irreef gaachannisa Oromoo boon tarkaanfii guggubduu diinaaf lukkeelee diinarra fudhatu Oromiyaa bakkoota adda addaa jabeessetti fuudha. Haalum kanaan kaaba Oromiyaa godin Walloo haana Dawwee Arawwa keessa kalees fuulban 24 bakka adda Makkabee Faraddaa Abbaalii jedhamtutti ganam sa'aatii 12 irra jalqabee hanga sa'aatii 6 lolu waraanni bilisummaa Oromoo ergamtoota maafe PP waliin taasiseen humni diina gara ishee fiigdirra battalatti furajjeesuun torbamado cimaana dabe. Tarkaanfii guggubduu jajjabee waraan bilisummaa Oromoo loltoota bilchiginnaa irra fudhate du'aaf madoona dab kanaan humni weerarta biyya matkuun baarak direeffaaf madoo gattee bittinnaa'u humni dabalata magaala Rawwaaf Booraa irra yaammatanii reeffaaf madoo isaanii kaafachuun madoo konkolaataa paatroolii tokkoon hospitaal Khamisee dabarsuun bara. Tarkaanfii jajjabeen zoonii kaaba fudhattittuun fufuun kaleessuun fuulban 24 godinichumaana Jiillee Dummuugaa iddoo dulla jedhamtu ganam sa'aatii tokko hanga sa'aatii 6 lolu waraan weerarta biyya madoo waliin taasiseen humni diinarra kudhan ajjeesuun 10 madoo dandammiin qabni na dabee ittuun fufuun fuulban 24 Jiillee Dummuugaa bakka adda marar baddannoo jedhamtu ciccitoonni haayuu haqaa jajjabeen mata daabee garwaariin boosaati 10 qabeen galgal sa'aatii 10 daqiiqa 30 taasisaniin ergamtoota biyya madirra afur ajjeesuun 9 madoo dandammiin qabni na dabe. Tarkaanfii warqileen zoonii kaabaa loltoota bilchiginnaa irra fudhate du'aaf madoona dabee rasaasaana haayii baaruu daammachees kana humni faashisti PP humbaaragdee hotti na baas jechuun of duub deebite ture. Portoon daandii bilisummaa burkuteessaan sirna bayree abdiif gaachannisa Oromoo jajjabee waraan bilisummaa Oromoo garbummaa jaarra tokkoliif uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jircabsee bilisummaa sabisa gonfachiisuuf tarkaanfii jajjabduu waraan weerartu diinarra fudhate jabeessuun bashaggar keessa diina dabee jira. Beefum kanaan korommiiwwan bashaggar leencichi zoonii Arsade dheengat fuulban 23 fantaalle iddoo adda tapkorkee jedhamtuutu waraan weerartu PP eegumsaaf daandii guddichitiyoo Jibootii gubbaa qubattee jirtirra galgal sa'aatii tokko qabee hanga sa'aatii 2 tarkaanfii laalessa fudhatee jira. Tarkaanfii guggubduu fudhatamee jira kanaan waraan weerartu diinaa dhaga keessa bittinneessuun nam tokko ajjeessuun tokko madeessuun kanneen biroo ammoo rifaatuun osoo fiigduu dhahaaf gufuutti of caccabsaa turuun bara. Tarkaanfii woboon fudhatan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti itti fuuf oraa bulaa deebana injifannoon uummata Oromoo. Lagga aanaa waayyuu tuqaatti miseensi raayyaa ittisa impaayiratii tokko waraana bilisummaa Oromoo tarka kennate dabalata isaaf jaalhaa caaluu roobaa. Waraanni faashistii PP fedhii isaanii malee humnaan qabamuun aangoo siyaasa kolonelaa biyya Imadi tiksuuf Oromiyaa bakkoota adda addaatti bobbaafaman kanneen dhalootaan Oromoo ta'an akkasumas sabaaf sablammoota dabalatee yeroo garagaraatti mooraa waraana bilisiginnaa ganuun gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Haaluma kanaan godina Bahaa Wallaggaa aanaa waayyuu tuqaa irraa waraanni raayyaa ittisa impaayiratii tokko mooraa diinaa ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennate jira. Mooraa waraana bilisiginnaa aanaa waayyuu tuqaa ganda walaanee jedhamu keessatti argamu irraa guyyaa kaleessaa jechuun gaafa fulbaana 24 miseensi raayyaa ittisa impaayiratii kun qawwee Akaamaa Turkii tokko hidhannoo guutuu waliin waboo bira ga'ee jira. Hidhannoo isaa keessattis rasaasa 90 fi boombii F2 fiduun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jiraachuu hooggansi waboo bakkichaa beeksisee jira. Raanni bilisummaa Oromoo simannaa waa isaaf taasisee fi kan jiru yoo ta'u inni simannaa isaaf taasifametti gammaduun ilmaan Oromoo qawwee Oromaa baatan qawwee isaaniin saba isaaniitti dhukaasuurra gara waboo dhufuun qabsoo bilisummaa Oromootti akka makamanii saba isaaniif dhukaasan dubbachuu isaa hooggansi waboo bakkichaa itti dabaluun beeksisee jira. Lixa Wallaggaa aanaa Ganjii keessatti waraanni bilisiginnaa namoota nagaa ajjeesuu jabeesse jaalaqaafan fayyeeraa dabalata qaba. Golee Oromiyaa cufa keessatti waraanni bilisiginnaa sababa boota garaagaraa wabeeffachuun badii tokko malee ilmaan Oromoo akka bineensa bosonaatti adamsee ajjeesuu fi hidhuun kaayyoo fi akeeka bilisiginnaa galmaan ga'uuf tattaafataa jiru. Haaluma kanaan godina Lixa Wallaggaa aanaa Ganjii ganda Lalisaa Homboo jedhamu keessatti fulbaana 22/2024 dargaggoota lama kan maqaan isaanii Yoonee Waariyoo fi Jireenya Higgazuu jedhaman maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun mana maatii isaanii biraa qabuun gara laafina tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesuu isaanii jiraataan gandichaa tokko Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti hime. Kajiraataan gandichaa jedhutti dargaggoonni kunniin hawaasa gandichaa keessatti jaallatamummaa guddaa kan qabanii fi siyaasa kam keessaayyuu kan hin qabne ta'uu ibse. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Haannaatti waraanni PP hawaasa dirqii waltajjii teessisee dararaa jiraachuun dhaga'ame. Dabalata isaaf jaalbooree addunyaa. Ergamtoonni bilisiginnaa kanneen maqaa nuti walqixxummaa fi tokkummaa impaayera Itoophiyaaf dhaabbannee jirra jedhuun hawaasa burjaajessuuf yaalan olaantummaa isaa
isaanii kan meeshaa waraanaan eegsifachuuf yaalan uummata irraan dararaagaa jiraniin hawaasni yaaddoo jireenyaa keessa galee jira. Bifuma kanaanis godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Aanaa ganda Innoo magaalaa Tuulamaatti qonnaan bultoota, daldaltoota, barsiisotaa fi namoota hojii adda addaa irratti bobba'uun jiraatan waraanni faashistii PP guyyoota sadiif walitti aansuun waltajjii dirqiin teessisaa turuun himame. Lukkeeleen biltsiginnaa kaadroonni humnoonni milishaa poolisii fi waraanni wal ta'uun waltajjii teessisaa kan turan yoo ta'u waltajjii kanaanis akkaataa ittiin caasaa aaraa gandoota baadiyyaatti babal'isanii fi karaalee ittiin hawaasa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo addaan fageessanis mari'achaa akka turan jiraattonni ONM'tti himaniiru. Umurii aangoo isaa dheereffachuuf jecha kichuu kumaatama karaatti kan hambisee murni nama nyaataan biltsiginnaa golee Oromiyaa mara keessatti ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaan yakkuudhaan adamsee ajjeesuu fi hidhuun achi buute dhabamsiisuu akkasumas qabeenya hawaasaa saamuu fi ibiddaan mancaasuu jabeessee itti fufeera. Fulbaana 19/2024 waraanni biltsiginnaa Baha Harargee aanaa Haramaayyaa Araddaa Addeellee jedhamu keessatti nama maqaan isaa Aliyyi Sheek Mahammad Abdullee jedhamu badii tokko malee mana jireenyaa isaatii qabuudhaan hidhaatti hiraarsaa jiraachuu jiraattonni gandichaa himan. Akka jiraattonni gandichaa himanitti namni kun siyaasa kam keessaayyuu qooda kan hin qabnee fi hawaasa naannichaa biratti jaallatamummaa guddaa kan qabu yoo ta'u gocha sobaa itti maxxansuudhaan hidhaatti darbatanii jiraachuu himuun bifuma wal fakkaatuun namoonni nagaa mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran kanneen ammaaf maqaan isaanii adda hin baane hedduun jiraachuus arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kan dhaga'aa jirtan oduu raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Godina Baha Shaggar aanaa dugdaatti waraanni PP bakka oolmaa dargaggootaa Ogguruun mooraa waraanaa taasisuun himame. Dabalata Saafjaan Niimoonaa Faayisaa. Murni biltsiginnaa maqaa ijaarsa seeraan alaa jedhuun magaalaa Shaggar dabalatee kutaalee Oromiyaa adda addaatti deegumsa manneenii taasisaa akkuma ture. Yeroo ammaas kallattii jijjiiruun bakka uummanni irratti ba'uun jireenya hawaasummaa geggeessan dhabamsiisuu irratti argama. Bifuma kanaanis godina Baha Shaggar aanaa dugdaa bulchiinsa magaalaa Maqeetti waraanni PP bakka oolmaa dargaggootaa mooraa waraanaa humna farra riphee lolaa jechuun of waaman taasisuun dargaggoota irraa guruun beekameera. Iddoo oolmaa dargaggoota kana keessatti dargaggoonni tajaajila mana kitaabaa, ispoortii, bakka bashannanaa fi kanneen biroo kan argatan yoo ta'u dabalataanis hawaasni shaayii fi buna achi keessatti gurguruun galiin irraa argamaa akka ture jiraattonni ONM'tti himaniiru. Impaarettii keessatti ammeenyi karaa aangawoota biltsiginnaa dhaabbilee dhuunfaa manneen amantaa fi ijaarsa hawaasa kamuu irra kan raawwatamu diigamuu fi mancaatiin qabeenya geggeeffamus caasaaleen biltsiginnaa gocha badii hawaasni balaaleffatu kana itti fufanii hojjechaa jiraachuun ni beekama. Lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuuttidhaa fi hiraarfamni waraana garbuunfataa PP'n jiraattota irratti jabaachuu arraanni biyyoolessa Oromiyaa odeeffate. Bal'ina Saafjaal Haacaaluu Roobaa. Qabsoo qeerroo fi qarreen sirna EPRDF aangoo irraa buqqisuun geggeessaa ture murni biltsiginnaa bu'aa isaa butuun gam tokkoon dargaggoonni humna biyyaa ijaaruudha jedhee olola miidiyaa afarsaa gama biraan garuu dargaggoota Oromoo adamsuun ajjeesuuf hedduu ammoo manneen hidhaa impaarettii keessa jirutti guuree hidhee dararaa jira. Akkuma kanaan duras gabaasaa turre godina Lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuutti dargaggoonni adamfamanii qabamuun irra deddeebiin ajjeefamaa kan jiran yoo ta'u gochi kun itti fufuun ammas namoonni hedduun gandoota baadiyyaa irraa waraana faasistii PP'n butamuun manneen hidhaa bulchiinsa magaalaa Gooriif warra jirruutti darbatamuun baatilee dheeraaf hiraarfamaa jiru. Dargaggoonni manneen hidhaatti jumlaan guuramaa jiranis halkan irraa waraana gabroonfataa PP'n baafamanii dhoksaan ajjeefamaa jiru. Dheengadda jechuunis fulbaana 22/2024 dargaggoo maqaan isaa Kuusaa Naggasaa jedhamu dhalataa ganda Giddaa Buundii kan ta'e yakka tokko malee waraana gabroonfataa PP'n qabamee reebichi ulfaataa irratti raawwachuun hidhamee akka jirus beekameera. Biltsiginnaan diinagdee siyaasaa fi humna waraanaatiin of jabeessuun olaantummaa agarsiisuuf jecha mirga namoomaa hawaasaa sarbee maqaa qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo mirga abbaa biyyummaasaaf taasisaa jiru dhabamsiisuu jedhuun duula ajjechaa dargaggoota irratti taasisaa jira jechuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti argamtoonni biltsiginnaa manneen hawaasaa irratti gubaatii raawwatan. Bal'ina Saafjaal Mooyisabaa. Loltoonni biltsiginnaa sababoota garaa garaa hawaasa nagaa irratti maxxansuun sobaa yakkanii gochoota suukkanneessoo gara
jabina adda addaan badii tokko malee dararaa jiraachuu yeroo adda addaatti isiniif gabaasaa turre. Haaluma kanaan godina Buunoo Baddallee aanaa Cawwaaqaatti ergamtoonni bilxiginnaa manneen hawaasaa gubuun namoonni bakka jireenyaa dhabanii dararaa argaa jiru. Guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa fulbaana 23 2024 aanaa Cawwaaqaa ganda caffee magartuu jedhamu irraa nama maqaan isaa obbo Ibrahim Qamar jedhamu jalaa mana isaatti ibidda qabsiisuun meeshaalee mana keessaa waliin gubanii barbadeessuu isaanii jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni gandichaa himanitti obbo Ibrahim nama siyaasa kam keessa hin jirre yoo ta'u, loltoonni bilxiginnaa immoo badii tokko malee deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jechuun manaa fi meeshaalee inni mana keessaa qabu hunda ibiddatti shiduun guggubanii deemuu dubbatu. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti maqaa waraana bilisummaa Oromoo quunnamtu jedhuun jiraattota hidhaatti guuruun cimee itti fufe. Dabalata isaaf jaalaa qaafan fayyeera. Murni guyyaan baduu isaa itti dhiyaate abdiin egeree isaa itti dukkanaa'e bilxiginnaan humna waraana of harkaa qabu cufa guutuu Oromiyaa baadiyyaa fi magaalaatti bobbaasuun miira abdii kutannaan uummata nagaa badii isaan hin qabneen yakkee dararuu itti fufee jira. Bifuma kana godina Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti hawaasa nagaa hidhaatti guuruun jabaatee jira. Guyyaa dheengaddaa fulbaana 23 2024 bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 3 irraa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun dargaggoota maqaan isaanii Daawit Tasfaayee, Firoo Misgaanaa, Galaanaa Abbayyaa fi Leencoo Lamuu jedhaman badii tokko malee waraana sirnichaan qabamanii mana hidhaa waajjira poolisii magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 7tti argamutti geeffamuun hidhamanii jiraachuu maddeen magaalaa Naqamtee irraa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Oduu biyya alaa irraa arganneen ammoo Maalaawiin mooraa baqattootaa lammaffaa ijaaruuf doolaara miliyoona 80 argatte. Dabalata isaaf jaannii moonaa Faayisaa. Maalaawiin naannoo kaabaatti mooraa baqattootaa lammataa ijaaruuf doolaara miliyoona 80 koomishinara olaanaa baqattootaa irraa argachuu ishee qondaalli tokko kibxata kaleessaa Naaddoolutti himaniiru. Biyyi kibba Baha Afrikaa kun yeroo hammaa baqattootaa fi koolugaltoota 53 ta'an mooraa baqattootaa ishee tokkicha Dizaaleeqaa naannoo giddu galeessaa keessatti argamutti keessummeessiti. Baqattoonni Koongoo, Ruwaandaa, Burundi, Eertiraa, Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa irraa dhufan jalqaba bara 1990 irraa eegalee mooraa kana keessa turan. Akka sabaatti baqattoonni guyyaa guyyaan gara Maalaawii dhufanii bakka nagaa itti argatan barbaaduun baay'inaan nu dhiphisan. Garuu hunda isaanii mooraa tokkotti keessummeessuuf qormaanni nu mudachaa jira. Kanaaf arjoomni kun naannoo kaaba biyyattii keessatti dhaabbata biraa akka qabaannu waamicha keenyaaf deebii ta'a jedhan. Itti dabaluunis iddoo baqattoonni fi koolugaltoonni itti bulanii fi hojii daldalaa isaanii qormaata tokko malee itti geggeessan qabaachuu barbaanna jechuun dabalaniiru. Bara 2023 mootummaan Maalaawii baqattoota magaalotaa fi magaalota gurguddoo keessatti daldala hojjetan hunda humnaan buqqisee gara mooraa kanaatti kan jijjiire yoo ta'u, tarkaanfiin kun qaamolee mirga namommaatiin mirga baqattoota irratti miidhaa guddaa geessisuu isaa bal'inaan balaaleffateera.